Namni isin suura irratti argaa jirtan kuni Joon Daani'el jedhama jechuudha. Hundumti keessan iyyuu ni beektu tiktookeradha jechuudha. Baay'ee wayii waa tokkotu na ajaa'ibanaan. Tiktookera ta'e jechuun bakka akka addunyaatti namni isatti dubbatu hin jiru yookaan immoo seera biyyaa jalatti hin bitamu jechuu miti jechuudha. Akkamitti akka inni yaade ayidoonnoo naan galle jechuudha. Joon Daani'el guyyaa kaleessaa xiyyaara Finfinnee irraa kaasee gara Maqaleetti balali'uu yaabbatee achi keessatti rakkoo uumee ture jechuudha. Daandiin qilleensa Itoophiyaa kaampaaniin kamiyyuu akkuma seera mataasaa qabu seera mataasaa ni qabaata jechuudha. Imaltoota saa'itiitti imalchiisu akkaataa itti gaggeeffamu qajeelfama seera mataasaa danda'e qabaa jechuudha. Qajeelfama daandiin qilleensa Itoophiyaa nuu kenne sanaan deemuu qabna malee qajeelfama mataa keenyaa yookaanis immoo seera mataa keenyaa achi dhaqnee tumnuu hin qabnu jechuudha. So daandii qilleensa Itoophiyaa wanta mudate yoo beekuu baannellee xiyyaara sana keessaa akka isaan bu'aniif isaan gaafatee ture jechuudha. Achi keessatti namni isaan garuu deddeebisanii yeroo sana maal jedhani imbuunu kan jennu suni nutti baree jechuudha. Eessatti nutti baree qixqixii keessatti nutti baree eessatti nutti baree qarcamallee keessatti nutti baree eessatti nutti baree taaksii keessatti nutti baree jechuudha. Imbuunu inni jedhan kun jechuudha. Maal taatani jamaa xiyyaara keessa jirtu. Kun dogoggora guddaadha. Gaa Joon Daani'el keenyi kuni tiktookerri beekamaan keenyi kuni gaa tiktookera ta'uusaa sana akka humna waraana addunyaa kanaatti of ilaalee jechuudha. Afaan lamaan haasa'aa ture. Afaan Ingiliffaa fi afaan Amaariffaatiin haasa'aa ture jechuudha. Kunis immoo xiyyeeffannaan Joon Daani'el Ingiliffaan haasa'uunsaa daandii qilleensa Itoophiyaa maqaa balleessuufidha jechuudha. Kan inni Ingiliffaan haasa'aa ture. Amma gochi akkasii kun daandii qilleensa Itoophiyaa irratti kan jalqabe miti. By the way namoonni biyyoota garaagaraa irra deemtan muuxannoo balallii namoonni qabdan tarii waan kana dhugaa ba'uu dandeessu jechuudha. Xiyyaarri biyya kamirrattiyyuu sababa garaagaraatiin dillee ta'uu danda'a jechuudha. Yookaan immoo sarrazamuu danda'a yookaan immoo saa'itii dabarsuu danda'a jechuudha. Innis immoo rakkoowwan garaagaraa irraa kan ka'edha jechuudha. Tokko rakkoo nageenyaa yoo qabaate yookaanis immoo daandiin qilleensaa sun yookaanis immoo humni nageenyaa bakka sana jiru sun waan shakke yoo qabaate xiyyaarri tokko sarrafamuu yookaanis immoo dillee ta'uu ni mala jechuudha. Lammaffaa irratti rakkoo teeknikaa isa mudate yoo qabaate rakkoo teeknikaa jechuun rakkoo keessoo ta'uu ni mala. Rakkoo teeknikaatiin xiyyaarri tokko dillee ta'uu ni mala. Akkuma kana haala qilleensaa torbanoota kana keessa akka biyya keenyaatti hurrii namni illee keessatti wal arguu hin dandeenye hurrii jabaatu ture jechuudha. Hurrii jabaan kun gaafa ta'u immoo xiyyaarri tokko balali'uu hin danda'u jechuudha. Hurrii sana keessa dirqama saa'itii dabarsaa jechuudha. Rakkooleen akkasii kuniin akka xiyyaarri tokko dillee ta'u yookaanis immoo saa'itii isaa akka dabarsuuf dirqamadha jechuudha. Daandiin xiyyaara tokko immoo seera mataasaa danda'e qaba. Nuni gaafa imaluuf gara daandii qilleensaa tokko gaafa deemnu seera daandiin qilleensaa sun qabu yookaanis immoo dambii daandiin qilleensaa sun qabu hordofnee akkaataa dambii fi seera daandii qilleensa sanaatiin balaliina malee dambii haaraa fuunee fi dhaqnu tokkoyyuu hin qabnu jechuudha. Akkaataa itti nu imalchiisan isaantu beeka malee nutu akka kanaatitti nu imalchiisaa jedhee seera baasaaf miti jechuudha. Joon Daani'el egaa konfidensiin hamma kanaa ga'u akkaataa kamitti akka inni itti dhaga'ame hin beeku jechuudha. Bakka akka mootummaa addunyaa kanaatitti yookaanis immoo akka abbaa aangoo guddaa tokkotti of ilaalee jechuudha. Kun dogoggora guddaadha. Darbee dogoggora lammaffaan Joon Daani'el hojjete maaloodha. Yeroo sanatti laayivii galuunsaa dogoggora guddaadha. Laayivii galee laayivii sanarratti maal godhe sanu afaan Ingiliffaatiin haasa'ee jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin laayivii irratti haasa'uu jechuun akka addunyaatti daandii qilleensaa Itoophiyaa maqaa balleessuudha jechuudha. Kaampaanii nuti akka biyya keenyaatti akka qaroo keenyaatti ilaallu kaampaanii tokkicha biyyi kun qabdu akka addunyaatti akka Afrikaatti dorgommii guddaarra kaampaanii jirudha jechuudha. Maqaa biyya keenyaa aarmaa biyya keenyaa baatee kan deemudha jechuudha. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa. Daandiin qilleensa Itoophiyaa kun yoo guddate biyya keenyatu guddate. Daandiin qilleensa Itoophiyaa kun yoo maqaa bade biyya keenyatu maqaa bade. Obsa guddaa obsanii fi nama yakka hamma kanaa uumaa jiru. Nama laayif istiriimii galee akka addunyaatti viidiyoo waraabee nama tamsaasaa jiru kana hamma sanaatti obsuufi jechuun by the way daandii qilleensa Itoophiyaa ni galateeffachiisa dhugaa dubbachuuf. Indee laayivii galuu miti. Bakka dogoggoraa dhaabbattee suura ka'uun iyyuu si adabsiisa. Akka seera mana sanaatti jechuudha. Attamitti laayif istiriimii galee namni tokko haga sanaatitti gaafa inni daandii qilleensa Itoophiyaa sana maqaa balleessu gaafa inni arrabsu afaan Ingiliffaatiin akka addunyaatti gaafa inni maqaa balleessaa jiru sana obsanii ilaaluu jechuun by the way daandii qilleensa Itoophiyaa obsa isaan qaban sanaaf baay'ee isaan galateeffachiisaa jechuudha. Daandii qilleensa Itoophiyaa dhiifama gaafachuu qabu. Uummata biyya kanaa dhiifama gaafachuu qabu. Akka carraa ta'e otoo xiyyaarri doomestikiin sun gara Dambidolloo yookaanis immoo gara Naqamteetti balali'aa jira otoo ta'e yookaanis immoo namni rakkoo sana uumaa jiru.
otoo nama afaan ani dubbadhu kana dubbatu otoo ta'e rakkoo akkamiitu akka irra ga'u ture tilmaamuun namatti hin ulfaatu jechuudha. Ergama kanaa qabdaa, ergama kanaa qabdaa, kanaafidhaa. Sababa meeqa tarreessanii dhukaasnu achi keessatti dhuka'uu danda'a ture jechuudha. So akkuma saba biraaf baay'ee garaa bal'atan nama keenyaafis garaa bal'achuun baay'ee murteessaadha jedhee yaadaan akka dhuunfaa kooti.